Akkam jirtan fayyaa jirtu nagaa keessanii an Dr. Haaromsaadha. Akkuma kanaan dura har'as mata duree tokko qabadhee isinii dhufee jira. Mata dureen keenya har'aa rakkoolee fayyaa hirriba gahaa dhabuudhaan namatti dhufuu danda'an jedha. Egaa akkuma beekamu hirribni jireenya ilma namaa keessatti iddoo guddaa qaba. Akkuma nyaataa fi bishaanii nama barbaachisaa. Namni tokko hirriba gahaa kan hin rafne ta'e jiraachuus akkasumas hojii isaa dalagaa sirnaan dalaguun hin danda'amu. Egaa akkuma beekamu namni tokko guyyaa lama guyyaa sadii guyyaa afur jedhee akkuma hirriba dhabaa deemuun hojii isaatirras akkasumas fayyaa qaama isaarratti miidhaa guddaa geessisaa deemaa jechuudha. Kanaaf namoonni yoo hirriba gahaa dhaban, yoo hirriba gahaa hin rafne ta'e miidhaa akkamiif isaan saaxiluu danda'a? Tokko namoonni yoo hirriba gahaa hin rafne ta'e dandeettii dhibee dandamachuu yookiin madiinummaan qaama isaanii akka gadi bu'u taasisa yoo namoonni hirriba gahaa kan hin rafne ta'e jechuudha. Inni biraa si'aayina hojii fi akkasumas immoo wanta tokko dalagaa tokko xiyyeeffannaadhaan akka hin hojjenne nu taasisaa jechuudha. Dalagaa tokko xiyyeeffannaadhaan akka hin hojjenne. Sadii mukaa ofii akkasumas dhiphinaaf nama saaxila yoo hirriba gahaa kan hin rafne ta'e akka dhiphannu akka cinqabnu nu taasisa. Arfaffaa irratti dandeettii waa yaadachuu akkasumas xiyyeeffannaa kennuu fi waan haaraa yaaduu fi akkasumas waan haaraa kalaquu ni hir'ata jechuudha. Yoo namni tokko hirriba kan hin rafne yoo kan ta'u ta'e dandeettiin sammuu isaa waa yaaduu akkasumas waa kalaquu waan haaraa uumuuf qabu ni hir'ata jechuudha. Shanaffaa irratti sirna hargansuu akka miidhamu ta'a. Karaa garaagaraatiin sirna hargansuu keenya akka miidhamu gochuu danda'a jechuudha. Ja'affaa irratti ulfaatina garmalee guddaa ta'eef nu saaxila. Obeesitii kan jedhamu saniif yookaan hirriba gahaa kan hin rafne ta'e akka furdina garmaleetiif saaxilamnu nu taasisaa jechuudha. Torbaffaa irratti dhibee onnee fi akkasumas sirna dhiigaa wajjin wal qabataniif kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa fi kanneen birootiif nama saaxilaa jechuudha. Egaa yoo hirriba gahaa kan hin rafne ta'e rakkoolee kanaaf akka saaxilamnu nu godhaa jechuudha. Saddeettaffaa irratti carraan sammuu keessatti dhiigni dhiiguu ni dabala. Akkasumas immoo ujummoolleen dhiigaa sammuutti geejjiban akka cufan gochuu danda'a. Kanas yoon jedhu istirookii isa jedhamu afaan meedikaalatiin jechuudha. Yoo namoonni hirriba gahaa hin rafne ta'e rakkooleen hidda dhiigaa wajjin wal qabatanii fi akkasumas immoo hiddi dhiigaa isaanii sammuu keessatti dhiiguu danda'a jechuudha. Kanaaf nama saaxiluu danda'a yookiin akka dhibee kanaaf saaxilan nama gochuu danda'a jechuudha. Salgaffaa irratti fedhiin wal qunnamtii saalaa akka hir'atu taasisa. Yoo hirriba gahaa kan hin rafne ta'e qunnamtii saalaa dandeettiin wal qunnamtii saalaa raawwachuu, qunnamtii saalaa qulqullina qabu hojjechuu akkasumas immoo baay'inni wal qunnamtii saalaa hojjechuu keenya akka hir'atu taasisa jechuudha. Yoo hirriba gahaa kan hin rafne ta'e jechuudha. Kurnaffaa irratti rakkoolee xiinsammuu hedduuf nama saaxiluu danda'a. Fakkeenyaaf wantoota naannoo keenyatti ta'an wallaaluu akkanumatti immoo halusineet gochuu jechuudha. Odoo wanti tokko osoo uumaa hin ta'in ta'e jennee yaaduu fi kanneen birootiif jechuudha. Akkasumas immoo rakkoolee xiinsammuu biroo kan jiraatu ta'e akka nutti cimu rakkooleen sun akka nutti ciman gochuu danda'a jechuudha. Yoo hirriba gahaa hin rafne kan ta'e jechuudha. 11ffaa irratti dhukkuba sukkaaraatiif nama saaxila. Dhukkubni sukkaaraa yoo hirriba gahaa kan hin taane ta'e haga danda'ame 1% namoota hirriba gahaa hin rafne irratti carraan isaanii dhibee kana qabaachuu hamma tokko dabaluu ni danda'a. Gosa lammaffaa keessattuu jechuudha. Dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaa irratti jechuudha. Inni 12ffaa irratti namoonni hirriba gahaa hin rafne rakkoolee xiinsammuu hedduuf saaxilamuu danda'u. Akkasumas immoo carraa namoonni hirriba gahaa hin rafne kun carraan isaan of ajjeesuu yaaluu haga ta'e namoota kanneen irratti ni dabalaa jechuudha. Namoonni kun of ajjeesuuf namoota egaa akkuma beekamu namoonni yeroo garaagaraatitti of ajjeesuuf ni yaalu. Namoota kana keessa yeroo baay'ee namoonni hirriba gahaa hin rafne carraan isaan waan kana raawwachuu of ajjeesuuf yaaluu kun namoota kanarratti baay'inaan ni mudataa jechuudha. 13ffaa irratti carraa osoo hojjetanii rafuu yookiin jechuudha jidduudhaan dalagaa irra osoo jirru akka rafnu godha. Kunis maalidha? Yoo hirriba kan hin rafne yoo ta'e yeroo dalagaa keenya rafnutti yeroo iddoo hojii jirrutti akka hirribni nu qabudha jechuudha. Kunis maalidha? Dalagaa keenyarra tokkoffaa dalagaan dalannu sun balaaf akka saaxilamu godha. Fakkeenyaaf yoo konkolaachisaa ta'e oduu karaarra jiru osoo jidduutti kan rafnu ta'e balaaf akkasumas namoota konkolaatarra jiranis namoota daandiirra jiranis balaaf saaxiluu danda'a. Akkasumas maashinoota garaagaraatirra yoo kan hojjennu ta'e ofii keenyaafis qabeenyas miidhaarra geessisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hirribni akka waliigalaatitti rakkoolee armaan olitti jedhame kana nurra geessisuu danda'a jechuudha. Yoo hirriba gahaa kan hin rafne ta'e jechuudha. Kanaaf yoo namni tokko xiqqaate guyyaatti sa'aatii 6 hanga 8 yookiin hanga 9 rafuun dirqama. Egaa namoonni haala garaagaraatiin keessattuu yeroo isaaniif waan qusatan itti fakkaata. Garuu sun sirrii miti. Yeroo hirriba gahaa rafne yeroo hojii keenya hojjennutti hojii qulqullina qabu, hojii kwaalitii qabu akkasumas immoo hojiin baay'ina qabus raawwachuu dandeenya jechuudha. Waan rafneef
waan yeroo itti fayyadamnu itti fakkaachuu danda'a. Miti garuu keessatti barattoonni illee akkasumas namoonni iddoo garaagaraa irra jiran hirriba gahaa yeroo dhabantu jira jechuudha. Kun sirrii miti. Keessattuu barattoonni yeroo dheeraa dubbisuuf beekaman rakkoolee garaagaraatiif saaxilamuu danda'u. Akkasumas dandeettiin isaan waa yaadachuu fi qayyabachuu isaanii gadi bu'uu danda'a. Haala danda'ameen hirriba gahaa erga rafanii booda qo'annaa isaaniitti osoo deebi'anii ni gorfama. Egaa rakkoolee amma armaan olitti isiniin jedhe kana ofirraa ittisuuf hirriba haala danda'ameen haala mijataa naannoo keenya jiruun hirriba gahaa rafuu qabna. Kanarraaf isin qopheesse kanuma gaafii yaada'uu qabaattan na dhiyeessuu dandeessu. An Dr. Haaromsaadha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe laayik gochuun akka nutti makamtan isiniin jedha.